Simbirtuu wanna kanatti qabbaramaa jiru ilma namaa isinitti hin fakkaatin muka akka rabbiitti gabbartuu intalli kun qabbaruuf deemaa jirti akkuma ilma namaatti muka kana waaqa jettee ittiin siirii fi shirkii ittiin hojjetaa turte intalli kun abbaa manaa fi akkasuma haadha manaa gargar baasuudhaan akkasuma haadha jalaa ilmoo daa'ima fuutee ukkaamsuudhaan jalaa turte muka kanas Suudaanirraa kan fiddee akka waaqaatti yookaan akka rabbiitti gabbartuu turte intalli kun kan isin argamtu intala Oromoo magaalaa Sanaa Yamanii keessatti kan argamtudha. Viidiyoo kanas amma dhumaatti dhaggeeffadhaa waliif sheerii du'eetii godha. Intalli kun guyyaa har'aa magaalaa Yaman Sanaa keessatti kan qabamtes yoo ta'u waan kana awwaaltee saatii muraasa booddee kan qabamte yoo ta'u wanna kanarraa kan siirii hojjettu kan taate abbaa manaa mana keessatti tumuudhaan akkas abbaa manaa irratti uffata ciruudhaan kan beekamtu fuula YouTube irratti ta'us abbaa manaa si jala deebi'ee muka kana jalaa caccabsuudhaan akkasuma ergantanaa wanti hundinuu jalaa fashilaa'uudhaan guyyaa hadhaa qabamtee mana hidhaa hadan Sanaa keessatti darbatamtee jirti. Viidiyoo kanas amma dhumaatti dhaggeeffadha. Waan dhaggeeffachuufis illee toluu miti gurra keeriiti illee miti. Rabbii gaditti waa tokko hin gabbarina rabbiin tokkicha malee garuu rabbiin najaa isin habaasu waan akkasiirraa viidiyoo kanas amma dhumaatti. Waan kana deemuu jechuudha. Natti himee jira. Boodara edaa jechuudha osoo haakima geessee deebi'ee yaani gizee nan ciisu qaamisa san akkana san ni yaadatta qaamisuma san keessatti na awwaalii naan jechuudha. Sababa saniiti malee an mush yaani wanna dhabeetii miti takkaa kafana bituu fi dhabeetii miti. Hedduu takka isa jaaladha. Akkasitti kafana qofaa miti hoo inni lubbuu ta'e naa kanni arraan tana naan jee taate nin kannaaf. Lubbuunti eessatti biratti rakhisha lubbuuti aan fidaaniin baa jechuudha. Bas ammoo hajji aan dhiisuun kiyyan oolamtu bakkaan itti si awwaalullee bakkuma sanittiin hajji awwaala duraan namichi kun najisa bakka ati awwaalamtutti awwaalamuun qabuu je'eetitti yaade. Bas ammoo isaayitu hoo inni kaduu taatellee bakkaan an jiru sanitti awwaalii hoo inni waan takka ta'e akka fedhe hoo ta'ellee achitti na biratti awwaalii isaan naan jee isaa xalabatee jechuudha. Taakasitti hordoftoota fi kabajamtoota kee yaani laa tastahzi'u yaani qabisni kun yaadannoo naaf isa jidduu jirtu jechuudhaaf inninis yaadannoo tiyyaan maamuun kiyya dhabe jechuudha. بس وقت بوين ساتي متي إني بكا نرى فقاتونين بيخا سانك أوفا نسبرسي سجرا Aku kudu belu ልጆች እንደገና ዙሪያዬ ጨልሟል ለኔ አልነጋም ገና ለኔ አልነጋም ገና በልቤ ላይ ጸጸት ሐዘን ዘርተሽብኝ ከእንቅልፌ ስነቃን እባክሽ አትሂጂብኝ እባክሽ አትሂጂብኝ ሰኔ 30 ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ ሰኔ 30 ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ ዋኒኒ ጠለበተ ሙቱን አዋመደችላ አኩመን ነራ ጠለበተ ትንሳዋሉ ጅረችላ
ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወቅኩት ብዙ አለ አኩኩሉ በሉ ልጆች እንደገና ዙሪያዬ ጨልሟል ለኔ አልነጋም ገና ለኔ አልነጋም ገና በልቤ ላይ ጸጸት ሐዘን ዘርተሽብኝ ከእንቅልፌ ስነቃን ባክሽ አትሂጂብኝ ባክሽ አትሂጂብኝ ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወቅኩት ብዙ አለ አኩኩሉ በሉ ልጆች እንደገና ዙሪያዬ ጨልሟል ለኔ አልነጋም ገና ለኔ አልነጋም ገና በልቤ ላይ ጸጸት ሐዘን ዘርተሽብኝ ከእንቅልፌ ስነቃን ባክሽ አትሂጂብኝ ባክሽ አትሂጂብኝ ሰኔ 30